humna lamxii qulleessa dhukkuba fayyinaan bulleessu qirixaa man'ii hundumaa isa buufaa gaddaa tarsaasu hidda hundee duunnimaa humna samiirraa maalnaa harcaasu lafa onaatti burqaa yaasee isa bishaan nama obaasu bina galaan addaan aduu samiirratti dhaabe humna sagalee tokkoon bandi diinotaa cabe humnaan oli kubsataa waggaa 48 fayyisee siree baadhachiisu humna giimii laamshessee nama abidda keessatti qabbaneeffachiisu gaaga'ama gidaraa waltajjichaan dabse sagaleen barbadeessee adda jallootaa baqse dhangala'oo dhiiga waggaa 12 takkaan fayyisu shira xeebira seexanaa kan qeetti fannisu humnaan olii humna roqomsiisu naa hottuu ija saaqee amantiin kan ililchiisu irree golaa hunkuranii daaraa tukkii taasisu abduu waggaa 90 kan dhala argachiisu humna uumaa maccaa humna amma fedhe gahu wanti isaan abboomame wanti hundumtuu kan ta'u humna abbaa hundumaa uumaa keenya galanni siif haa ta'u. Amajji 15 bara 1612 akka lakkoofsa Oromootti barreessaa walaleessaan Iyyaasuu Tarreessaati. Gulaalaaf Daarii Sagalee Soortuu Daldanaa Marga Miidiyaa Subscribe, like godhaa Miidiyaan kan keessan.